danda'u sanuma isheetu ka'eera dura maal akkasiin taate irraa hin beekuun iyyashi gisee sin jettu wayattu arge maali Samiira maali yoo hin dubbattu si bishaan jetti maal jetti so waaqatti bilbilu hin dhabne yeroo siin laafatte anatu iyyee namni hin dhufe خلاص هقوم أخان إشينتنا ممالجتي جواله قرر كيسا كايتي أكنا ممن عربا جر دوتي أنا وانتي تنار سير رجالا دوتي يتي جواله قرر كيسا كايتي لكن نديفتي أبايا فدتيلت أنا وانتي تنزلني سيسا خانة جتول سميران دي دي مجتي أرسيتي أما أبجارسي إما تاجر كن بالبلان دوتي جتلو أبايا فدتي والله جت إذن والله لازم ربي فولك يسن أخونا هاكاس الدنيا آخران هذا وقت ربي والله جوالك دوتي سميران دوتي جت جوالك ركيس خايتي خازوفتي المجيون تكلوفتي دوتي جت إنها هنجرتي دوتي شيء كان لالني إيان ويا سيني نياتا ديدمو سي كامي سي نياتا ديدمير يا منو تدنا منا غودي تيا ديدو فيرنيا دكو يتنو بيرادي isima amma kana mana kiyya nyaadde jette barduru mayu mu benda genne ati amma kiyya nyaadde jira jedhe dhiise nyaata nyaanne jette kamifta bira jirtu tun ani nyaata isa ulleen nyaanne isima keeki kanatu nyaata dide duras isima keeki gurshitetiyu aboleti keeki gurshitetiyu nyaata nyaaddu jette dide hayye mana kotti nyaadde jette addan qabaddu akkanu jalantar bareeda la video waraabera سائد ناشي نتو جدين سائد ناشي لك قلقلن ياتي شايرة نفتيتي مغربا من أبادي نفتيتي سكراسي بدن ياتو جدين قوة دويرة من أقوتي تنان جدين انتليزي قلاسا Imboina timbosa imbosi boy chua ballesa mutan dute garana manya mana garanya aye boleh seke jame mal jetta ki giduran jamila miut kabat boini kalian tahu sih kan ya surat tahu jirra bakino jirra jirra ini isinya kita wajib kalau media itu dan taliar sih pun buat pun jujur aku manila aku asikat dengan teman-teman di sini pun nusa sende mama jujur salina aku itu mangga di bawah ini kena naka ani jujur na yo intala kana bas tani jatan hak intala kana isin tu balle garu wa shurta bu dina ke jujur sawaga jara hu ka beta jujur shurta hu dina ka bakka jarri jira jujur kan haka mucha kana yo intalli kun ba tere wallahi haka mucha kana asin dros ke intala tingun asin nufteru jujur makina dapat la makina adi kan argata barrin barri gamati dufte lalti asra tasmun de bitu dufte asra kan ilalatu en tarabos wala tut na wajini de badi ya gala wajin na wajin bulte tut amma ni si wajinin hida din shakki to getumo hidi dura dufte tut sababni sinata yun talli harsi da shanta man kesa ko sala bakar kri kan kesa itte kan singu batte kan nyu bri ka paramete kaga ta turte si de tut isin kun mo na wajine de bakkan ge gudo be sis tarike na malama wajine gala birna barbulan ne tut achira arabni ko rufte tambo ge te ka zinana chira dis demma sa riari te karjira o ila dufte je tut na karsi da ko da na ila kun gidara mani zalla kan argata dufte ge makina na batu dufte ande bitu se chura sirati yonna ge tatati koy no la mana chol galunna ka makina na tarabute tani abatu kuno rufte ya chura la jarra su gani abadan zalla kana idin rufte gidan hange tede bi chura wajini kam man hange ti kamne har kisa kan no torre chura intala bo so kan wallahi la kan no kan jole gidan ayan ko rahana ke kan asira ba kan si paame man ke tedin kana ma asira paame chura ti king je kan kuma si man okay jette politikenya umri ka falajiru akamitti aye wansi ka bada ke bada asasi sila ratu man ke bada to moti ka bada nuje kala sagale abante wansi ka bada sana bodo jolle si aga badan wannan si ga badu politikenya ka jette oji isida ga bamanasi oji isida argameyu
dhaquu diddee inni qinyatanii hambiftanii tumoo nan bifnesu. Sababiisi. Isintu kanatti hambise moo? Siikam. Ishii ammaa miftaa bira jirtu kana hojii isii ishii amma shakkamtu kana. La hojii malee baamanaa bira jirti shaantaasii jechuudha. Ijoollee warra shuggaa garanaa maa shuggaan kunoo garanaa warra shuggaa garanaa bira keewwattee kaan jaarsa bira isa waaqaan gadi fudhattee battanattee kaatee jechuudha. Nuti mana kana jechuun himta lafaadha. Ijoolleen waan baay'ee ijoolleen mana kana shurtaan waan nufeefi asii baqattee baatee turte manatti galtaniitu nan dhufaa jetteetuma qatteetaa bakkaa dhufte jechuudha. Qophiin dhufte shaantaasii cufa baafattee kaatee jechuudha. Annaa ukaa eegasii seeneetuma kottu kaa jenneetuma jennee shaantaasii cufa baafattee. Ankani shakkee eegasii intalli halkan sana guutuu jechuudha. Wajjin taphataa bultee ifa subii muuntala jamilaa wajjin maaddee maratte ijoollee halkan taa'aa waan toroniif dadhabanii waan jiran hubachiisan. Ittaantee siiftee yookaan waa afaan keessu yoo keekii sana wajjin hin taane yookaan marfee nagalchitu ani salma kana malee wanti amma yoo waan akkasii waan hin baafne markazni shurtaa asirra jira itti deemeetiin naqee jira fuudhee san waaqa jira fuudha qabnaan jechuudha. Shurtaan naqee anidhaan galaanii yoo waan baasuu hin dandeenye nasirii isaanii. Ani siima kan shabu intalli immoo hiidii dura ijoollee arsii wajjin jiru. Ijoollee arsii wajjin qabdeen koo shaantaa kophaa baafteedhaan dallan sun hedduu guyyaa itti dawwalaa samii rogotu yeroo hunda naziifaan sii dallaa teennaan maa waa shaantaa keessaa badeera naziifa siifaan kaffalaa yoo badeette akkasitti itti dhiistee jirtiin. Ammas muraama hidii alfaa darbe baranaa yeroo wal fuunu ijoolleen kutaa walii jiranii. Jara hin dawwalti naan dawwaltuu jettee gati wal jaallatanii maanaa dawwaluu diddee barana ijooti akka tokko na qabate keessaanii jette siinqoo. Inni ijoolleen bira jiran mana jira yoo jiran achumaan cufattee baataa jennaan sanafaa akkasiin sanafaa walitti aaranii jiran jettee akkasii kana itti ati salaan naan jette intalli kun jechuudha intalli biraa irra deebite dhageenyarra. Obboleetti keenya miftaa viidiyoo barachiisaati obboleetti keenyaan. Mufannaan hin jiru gidduu keenya obboleettii kooti waliin nyaannee dhunne hojiiyyuu kan na argamee jedhe sababii isiin dhiise isiin hin galinnaan jedhanii kadhannaanan biratti hafe sababii isii kan jette irratti nuuf asirreessu dhiifamaa hojjetu. Tokkoffaan gaaffii biraan qabamu bee nama nagaa eega taate ijoolleen wajjiniin rakkatanii halkan ala bulanii bicaa kana wajjiniin maaliif bilbila ishii cufatte ishiin? Kun gaaffii kan biraati. Kun gaaffii lammataatidha. As bahi miftaa viidiyoo banadhaati obboleettiin keenya maaliif garuu yeroo viidiyoo banadhaa jedhamtanii turtanii kaatanii banattu yeroo amma gadi buutanus isin harkisee dadhabe jala keenya. Ma viidiyoo banadhaa Mubeas gubbarratti akkuma guddataan jedhe gaaffiin irraa qaba. Dhuguma harki ishii qulqulluu yoo ta'aate nama wajjin nyaatee miti uummanni Oromoo har'as teessanii gubbaa teessanii boossan kun hundumtuu mucaa kana suura ishee argitan malee hin beektan. Ishii wajjin nyaattee wajjin dhugdee Abibti poolisiin cal jedhee sin qabu nama biyya harabaa keessa hin beekne gowwoomsuu dandeessa malee naannan gowwoomsitu. Akkamittiin hiriyaa kee wajjin nyaattee wajjin dhugde hiriyaa kooti jetta bilbila kee cufattee naannoo kee dhuffattee calli jetteetuma baddee gargar kee qulqulluu ta'e jalqaba waaqayyo dhugaan waa dubbisu. walitti darbina warri filan talaatii fi maatiin talaatii fi matamtoonni walitti darbina. Atillee dhiisi mubeen gaafataara laal. Yoo gaafannu kana akkuma jedhe micayyoo nama bootota arsitu ni laal. Arsii miti qiyama haa taatu namni mataa lama hojii du'e anaa fi sii miti rabbiyyuu itti nu gaafata yoo dhara dubbanne. Ani ammallee isiin miftaa bira jirtuu fi Jamiilaa lamaan Jamiilan isii shaantaa micayyoon jemmaa ufitti maxxansitee ka isiin gatte jette jedhan sani akka amiin jedhutti. Ammas jarruu achitti haftee jaartii micayyoon miftaa bira jirtu tuni kophaa isii poolisiin qabamoo jarru waraqaan qabanii silaayyuu badanii achitti hafanii isiinoo maaliif hamma ammaatti bilbilaanuyyuu bilbiltee fi amiin hin gaafataa artimoo maali rakkoon bilbila isii cufattee akkuma Mubaarak jedhe nu haa ibsitu miutii qabannee sirriitti dhageeffanna Oromoo isinillee dhageeffadha. Dhageessee tamitii gaaffii